Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App seera haaraa YouTube studio irratti YouTubein seera haaraa tokko baasee jira. Notify me in the studio app when checks complete. Waan jedhu YouTubein seera haaraa saatiitti qodura baaseen YouTube studio app keessatti waan sila duraan Chrome irratti godhachuu dandeenyu jechuudha. YouTube studio app dhuma irratti ni danda'ama nuun jedhee notification karaa ittiin nuuf ergu akkasuma restriction karaa ittiin check nuuf godhu nuuf qopheessee jira. Kan waliin ilaallu ta'a haga dhuma barnoota kanaatti na waliin turaa isiniin jecha obboleeyyan chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun akkasuma like share hiriyoota keessaniif gochuudhaan na waliin tura. Egaan seerri YouTubein baasee kun seera baay'ee bareedaadha. Maaliif YouTube studio dhuma app bilbila keenyaa irratti waa hunda fixachuu dandeenya. Viidiyoo tokko waliin maxxansina. Viidiyoo daqiiqaa gabaabduu daftee maxxanfamuu dandeessu tokko uploadii kana tuquudhaan viidiyoo tokko waliin maxxansinee ilaalla. Kanaan booda copyrightidha. Dhimma adda addaati gara Google Chromeetiin deemnee yaadda'uu nun barbaachisu baay'ee nu salphisee jira. Akkasuma seera baay'ee bareedaadha. Wanti nuuf baase video kana fidadheen jira callisee barnootaaf waan ta'eef next godheen mata duree takka irratti barreessa title bakka jedhu kanatti akkasuma namoonni chaanalii YouTube haaraa banattanis step isaa keessa ilaaluu dandeessuun isiniin jedha. Stepin video maxxansan baay'ee salphaadha. Gara Chromeetiin sirriitti barsiifamee jira. Seera YouTube studio haaraa waan jedhu mata duree isaa irratti barreeffadheen waan inni haaraa fide kana waliin ilaalla jechuudha. Description barreessuun an barbaachisu visibility irraa eegala seerri inni fidee dhufe jechuudha. Seerri isa mata duree erga barreeffannee visibility mul'ata viidiyoocha achirra tuqanna. Unlisted jedhee jira amma unlisted irra jira. Ana qofa ka channel viidiyoocha arguu jechuudha. Public irra kan nu keenyuuf akka uummanni arguu fi amma garuu public irra kaa'uu hin qabnu unlisted irra haa keenyu. Keessattuu namoonni moonii taatan private nu qofaa fi akkasuma unlisted namoota linkii ergine qofaa fi seerri haaraan inni jalqaba asii eegala. Notify me in the studio app when checks complete bakka jedhu kana. YouTube studio bilbila irraa jechuudha. Notify na godhi yookaan immoo ergaa naaf ergi yeroo viidiyoon kun sirrii ta'uu isa ilaaltee xumurte yookaan yeroo ilaalamee xumurame notification nuuf erga copyright irraa bilisa maxxanfachuu dandeessaa nuun jedha. Unlisted irraa haa keenyu sanduuqa kanatti right gochuu qabna obboleeyyan moonii taatan. Public irra osoo hin taane kan nu keenyu unlisted irra keenya. Sanaan booda sanduuqa jala isaa jiru kanatti right godhanna viidiyoo yeroo maxxansinu jechuudha. Sanduuqa jala isaa kanatti maaliif barbaachisa waliin itti deemnee ilaalla. Sanduuqa jala jirutti right godhannee duubatti deebina. Visibility garuu unlisted ta'uu qaba. Warri garuu moonii hin taane public irra keessanii gadhiiftu. Fuula kanarraa fixadhee upload haa tuqu amma. Mata duree barreeffadheera unlisted irra kaaheen jira. Akka dingirgir isin hin jenne akka walirkaa isin hirkaa makanne jechuudha. Unlisted irra keenya viidiyoocha maxxansina. Viidiyoochi maxxanfamaa jira uploading. Viidiyoochi gabaabaa waan ta'eef dafee maxxanfama. Akka inni daqiiqaa dheeraa hin fudhanneefam viidiyoo gabaabaa irra godhe. Maaliif barnootuma isinitti agarsiisuuf waan ta'eef jechuudha. Viidiyoochi amma seenaa jira. Beeksisa keessattuu beeksifni viidiyoo keenyarra sirriitti dhufuuf akkas gochuu qabna. Viidiyoochi maxxanfamee xumuramee jira. Yoo feene tuqaa sadan fuuldura isaa jirurra tuqne gara YouTube studio deemna. Doolaarra marree irratti hin hidhamne moonii hin godhamne ammallee. Tuqaa sadan tuqne yoo barbaanne gara YouTube studio dhaquu dandeenya. Edit advanced setting in studio waan jedhu tuquu dandeenya. Garuu gidduu tuqee bahee YouTube studio irra deemee isinitti agarsiisu. Checking jedhaa jira amma YouTube studio irra. Viidiyoochi jalqabarra dhufa. Gurraacha'ee jira suuraa irra haa kaahu. Checking jedhaa jira ammallee. Restrictioniin bakka kana ammallee checking jedhaa jira. Kanaafuu mallattoo qalamaa tuqee suuraa irra haa kaahu akka inni ifuuf jechuudha. Dukkanaa'ee jira waan ta'eef. Ammallee innillee check gochuutti jira. Checking kun yoo barbaade haga daqiiqaa 5-6 turuun isaanii mala. Sanaan booda suuraa irra jijjiiradhee doolaaran oonii godhadha. Ammallee public hin godhu. Monetizing godha viidiyoocha. Ammallee garuu hin gadhiisu duubatti hin deebi'a. Saving godhadha. Save. Hin gadhiisu ammallee cheekii godhee haa xumuru viidiyoon kan kee rakkina hin qabu gadhiisii amma naana haa jedhu. Maaliif isa seera haaraa baase checking jedhaa jira. Garaagaruu xumuree jira jedhaara refresh haa godhu gad harkiseen gadhiisa. Refreshing godha copyright hin qabu.
all check completed naan jedhee jira. No issue found gubbaa irratti naaf ergaa haaraa jechuudha. Restriction sila check godhaa jiru nan jedhee jira amma. Irra haa tuqu. Yeroon irra tuqu this video is being monetized dhumate. Magariisa naa godhee jira jechuudha. Gubbaa irraa notification naaf ergee jira. All checks completed. Checkii goonee sii xumurree jirra. Duraan waan akkasii hin ergu. Publicii gochuu dandeessa yookiin amma maxxansuu dandeessa naan jedhee jira. Restriction kunis naan jedhee jira jechuudha. Yoo barbaanne cufnee keessaa baanee irraa itti deebina haganni check godhutti jechuudha yoo ture illee. Amma mallattoo qalamaa tuqnee maal goona? Publicii irra keenyaa jechuudha. Videos as jira public goone ammallee unlistedidha. Garuu yoo kanaan dura public gooneo beeksifni irra dhufuu dhiisuun ni mala akkasuma copyrightiin nurra fiduun mala jechuudha. Mallattoo qalamaa tuqne amma unlisted isa jedhu irra tuqne public irra keeyyannaa jechuudha. Keessattuu warri moonii taatan. Maaliif gubbaarraa nuu xumuree jira kunoo gubbaarraa erga akkasii nuu erga. All checks completed. No issue were found in seera YouTube studio haaraa. No issue rakkina takkitti hin qabu amma publish gochuu dandeessaa ergaa jedhu gubbaarraa nu erga. Sanduuqni nuti sila raayitii itti goone ergaa kana akka inni nu erguufi jechuudha. Amma visibility tuqne public irra keenyaa jechuudha. Public isii jettu kanarra kaayyannee duubatti deebi'uudhaan save ka jedhu godhannaa jechuudha. Add suitability kan nuti duraan YouTube studio keessatti raayitii godhannu jechuudha. Erga beeksisa hidhannee kaane sanaan booda save godhanna. Public irra erga keenyee kaane. Ergaan kun nu dhufuudha garuu waan isin dagachuu hin qabne jira. Viidiyoon kun barnootuma waan waraabeef kana diileetiin ofirraa godhaani. Public irra keessanii save gootu public ka jedhu irra jechuudha. Erga keessanii duubatti deebitanii save godhattu. Garuu ergaan kun yoo isin notificationii on hin goone isinii hin dhufu. Notificationii eessaa akkasiin on gootanu YouTube studio irra seentanii profaayilii keessanirra tuqattu. Profaayilii keessanirra tuqxanii settingii irra tuqxu. Sanaan booda push notification ka jettu kana onii godhattu. Sanaan booda beeksifni sirriitti viidiyoo keessanirra dhufa yaaddoo tokkos hin qabu. Stepin isaa baay'ee salphaadha. Viidiyoo gadhiifna unlisted goone sanduuqa dhuma isaa irra jirutti raayitii goone yeroo inni xumuree notificationii nu ergee ka'e publish gochuudhuma qofaa jechuudha. Kanaafuu stepin isaa waan baay'ee nama rakkisuu miti. Haga sanatti mata duree faa qaqqajeelfataa eegna haganni mataa irratti ergaa nuuf erguuf viidiyoon kee rakkina hin qabu publish godhi nuun jedhutti. Barnoonni keenyas kana fakkaata akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba. Barnoota ittaanuun haga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jechaa laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Haga barnoota kutaa ittaanuu walitti deebinutti turtii gaarii.